gaaf tokko kubbaan akkana jette jedhan kubbaa jedhe dhaggeeffadhaame akkana jedhe kubbaa maaliif ummanni olii galsirit dhiitee gamanaa fi gamana olii galsirit dhiitaa jennaan kubbaan maal jette waan keessi kiyya qullaa ta'eefi jette jedhan akkasitti ummata fagoo irraa taa'ee si daawwatunoo maal jettaa jennaani sun immoo anaa ol ana daran qullaadha jette jedhan. bismillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'e isiniin jechaa awwannan irratti xiyyeeffadhee dhufe waa'ee Kadir Martuuti jechuudha. Kadir Martuu nama keenya waa diinas miti alagaas miti garuu isaatu amma alagaa'eef godhaa jira jechuudha. Dhugaa taanaan footoo kanaan hin jijjiirre kan footoo kana jijjiiranaa miti wallahi dhugaa dubbachuuf taanaan an garuu kanarratti yaada kennuu barbaade ka jijjiirame kanarratti jechuudha. Amantaan isaa maali dhiiroo? Amantaan nama arrabsaa jiru tokkolleen hin jiru jechuudha. Nama arrabsuun yakka akka amantaa kamiinitti jechuudha. Nama arrabsuun waan hin taanedha. Namni nama arrabse immoo innuu arrabfamaadha. Kanaaf namni kun yoo fira qabaate firri maaliif hin dhorkine? Firri dhorkuu qaba jechuudha. Namni arrabfamee yoo waggaa meeqa taa'eehu garaa keessaa hin badu madaa ta'ee garaa keessatti hafa jechuudha. Garuu kan suuraa jijjiiruutii fi kan footoo akka hin taane goggoduun kun nama naarsu beete waan takka naman dararu garuu hawaasa kana keessaa namni kadhaan saaqee balamaa ta'e tokko hin dhabamu jechuudha. Kadiriin abaaree kan irraa dhabu tokko hin jiru jechuudha. Kaleessa uummanni keenya isa deeggaruudhaaf dhukkubfachuu isaatiif yaaddawaa ture hedduu gaddaa ture jechuudha. Kaleessa isa gargaaruudhaan waa meeqaan laffa'aa ture. Sammuudhaanis jechuudha. Karaa miidiyaa kanaan illee hedduu laffa'aa ture. Har'a inni immoo sana yaadanne waan kaleessa darbe ilmi namaa tokko yaadachuu qaba jechuudha. Nama dhuunfaa irratti waan geggeessuun, nama dhuunfaa arrabsuun, arsii arrabsuun, arsii gizee jedhan nama tokkittaa miti. Nama tokkoo miti. Arsii gizee jedhan biyya guutuu akka arrabsaa jiru inni quban qabu. Kanaafuu namni arsii jechuun nama tokkoo miti. Godina lama guutuudha. Nama hundaa walitti bu'e. Garuu qaamaan illee biyya irraa fagaadheen jira yoo jedhellee ammoo gaaf tokko as deebi'uun isaa hin oolu. Ammoo hawaasa kana keessa abaaree namni takka irraa hin dhabu jechuudha. Hawaasa guutuu kana keessa namni kadhaan isaa qeebalamaan tokko yoo ka'ee isaan waa jedhe isa balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf lubbuu ofiitii yaaduun barbaachisaadha. Amantaa kamtu nama arrabsuu, nama xiqqeessuu kamtu eeyyama. An akka dhaamsaatti ummata sooshaal meediyaa fayyadamu hunda kanaaf wannin dhaamu tokko wannan isin dhaamu yaa hawaasa keenya. Garuu Kadir yoo mataa dhaballee yoo wallaalaa ta'ellee yoo dogoggoraa ta'ellee isin hawaasni bal'aan kun hawaasni sooshaal meediyaa fayyadamtan maaliif wajjiniin koomentii guuttan isin kanii sammuun xiqqoosii namni yoo karaarraa maqe yookaan dogoggoree isin maaliif yaada kennitaniif wannan dhaamannoo qabumee si'a tokko koomentii kennuu dhiisa laayikii kennuu dhiisa ofii callisa jechuudha. Nama tokko yoo gatii isaa guddisanii koomentii itti guutan lakkumaan itti jabaata. Kanaaf wanni walii dhaamuu qabnu koomentiin guutinaa fi laayikiin godhinaa fi sheerillee hin godhinaa xiqqeessaa achumatti dhiisaa isiniin jenna. Dubbiin kun yoo akkanaan kan itti fufu ta'e uummanni garee lamatti ba'aa jira jechuudha. Garee isa hordofuu fi garee isa xiqqeessu yeroo walitti ilaalan hedduu nama yaaddessa jechuudha. Numaatu as deebi'ee wal nyaataa, numaatu gamasiin diinni nu nyaataa, asiinis immoo wal nyaanna jechuudha. Kanaafuu isin hawaasni keenya bal'aan yaada isaa irratti guutuu dhiisaa yoo dubbii kana yoo achi fageessuu feetan malee dubbii isaa kana jalaa deebi'aa. Namni tokko sammuunis ni tuqamaa ni dogoggorasii. Kanaaf isin mee duraa deebi'aa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.